warra kitaaba kanaaf ispoonsara ta'e waan isaan dalaga wajjin maqaa gateetiinu isinii dhoofna jechuun inshaallah. Sarakatee warra Ameerikaa irraa aanolee siistaa kitaaba 500 amilee aanolee siistaa kitaaba 500 akana dubartoonni ta'e sagateetiinu garee aanolee kitaaba 500 jechuun 500 yoo warri ilaalle hamilee kennu fudhame isin maaliif laata hamilee kennu tanii booda jedhanii sun meeta mileen itaan sudaan jaarraa fi jiruu foundation kitaaba 50 hamilee namitanu amina buka haagada kitaba 50 hamile umfan kitaba 50 kuma 50 jube meta milen Khadija hayato hada fala kitaba 50 hamile wow Rufo Harabia kitaba 50 Saada Bariso kitaba 50 amile Marco Adam Aragabso okay Siko Mando Corrado Durata Abdurrahman kitaba 50 Kayarse Sikomando Canada kitaba 50 Kayarsi Calgary Canada kitaba 50 Meta milen akana fakata biyyoota garagaraa irraa Saudi Arabia kitaba 100 Gatisa hafte umri magan ewada mayatan kitaba iba lama hafte umri amile gatisa sochik ero fukare bale kitaba iba fi shandama bale ho badaram bale ho gabruma branatam bane ho ajen walim Arazinke Genno Timi Fatuma Abdurrahman Kuwaitira Koma Kitaba 50 Amen Waligalati namni kitaba kana alarra walina gabe jurme gabas waligala barbad totalisa paresa ngasilamre yo mirsi karas bate ko Kuma toko favorit shantam. Ya. Kuma toko favorit shantam. Kuma toko vi. Iba avorivi. Shantama. Adole sista. Wanjalan amu. Adole sisan. Kuma kitaba kami dibaca di nemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam ka wallahi de. Ina kasi mitibi. Anole sister jejun obboleyan alole dubartii ko. Dubartiin tuni dubartii beekamtu dubartii arsii qof. Anole jejun imbeejan. Harkamura anoleti fi harkamura anoleti. Maqaa kanaan nugumacha. Durataan isaanii waan kana ka irratti hirmaatee waan kan asiin gahe akka qabsootti illee gartee addo Ruufoo fi guruppii isii wajjin doolaara 10,000 bitan doolaara 10,000
mallaqa keenyaatti yoo deebi'an miiliyoona tokkoo fi 150 kana dhufe. Kanaafuu dubartoonni teennaa qabsoo keessatti akka hirmaatan isin cufti nu beeytanii ammallee waan kana qabsoo warri asiin gahe dubartoota teenna tagartee ala jirtu ta Suudii jirtu tagartee biyya gartee Ameerikaa jirtu irratti qabsaa'anii halkanii guyyaa waan kun akka tas gahe malee akka laaftuttillee akka asiin gahin beekuu qabdan. Halkan sa'a 8 irra ta'an wakkaa sa'a 10 irra ta'an wanni kun irratti dalagamee as gahe wanni kun ammoo kaash waan gartee hoo kijiba gartee namni kijibaa miti horiin kun akkaawunti seenee jira. Kanaafuu gammachuudha warri amma gartee 50 jedhan kun irratti kan $1,000 warri 50 warri alaa $50 jechuun kitaabni 50 kitaabni tokko 20 bitama $1,000 dolara amma walitti dhawan nama mataalee socho'uu mala walitti isiniin dhooyinu horiin guddaadha kitaabni akkanatti gurguramellee hin jiru akkanatti eebbifamellee hin jiru injiraadha yoo jedhe abbaan itti gabbahee ammootu ifaajee akkanatti dhufuu qaba Dr. Muhammad Galatoom jedhaanane. Salaamu alaikum warahmatullahi. Hamileen dubartoota aanoleetiif naan keenya anaayyuu maal jedhe hamilee kitaaba dolar $10,000 ilma fiirraa bitate akkana boruu seetaadha jedhe akkana meerota akka malee ne bahamee warra kanaaf kennaa fi akkasii Kadir nama karaa deemuu dhalataa madda walaabuu waamichis naa godhamee miti karaa osoo deemaa jiru dhaga'ee gara Faransaay kana moo waan akkasiiti 10,000 akka kitaabaatti osoo hin taane maqaa qabsaa'ota Oromootiin 10,000 arjoomee jira haamilee kennaa fi karaa wanni dubartoota hin ta'alaatiif tageessaallee waan dubbatanii dhumuun gariin isaanii kushiinaa namaa dalagaa warri biyya rabaa keessa kutaaba 200 bitataa kun kushiinaa namaa gatee keessa deemee akkata Oromoo jaabujan bakka kamitti Oromoo jala nafne kanaaf galan isaanii bilisummaa haa ta'u jennaan mee waan kana akkanatti dhiinu xiqqoo garaa naanqati warra ispoonsora ta'e kaasiillee kaalaallee waliif nuufi mee yeroo takka sheekotarraa qeerroorraa manguddoorraa Abba Hussein barsiisaa gartee Hussein Banata Shemuddin Shebakri Abba Lalise Milkeeso Asbaati warra kadhafaa takka sakandii takka naa galateeffadhaame sakandii takka jechuudha warra gartee tiinu akkana gartee si gammachiise kana as fayyine sakandii takka sakandii takka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وياكم ويا جمتشوتي وياكم ويا وليمتي ويا وليمتي أكثر وقباتا ويا جمتشوتي جمتشو وليما إن جمتريا مالي ويا جمتشوتي ويا أمو سبني كنا والتجين ويا أمو توجا إفاجن المكان اللي وين قلتو ويا أمو تو nulle itti gammannu ka tartiiba maraanuu itti gammannu guyyaa sabaaf sablammoonni illee keessatti hirmaatanii isin qooda irraa fudhatan guyyaa arjooleen teenna ijoolleen teenna arjooleen ta biyya Ameerikaa ta biyya Suudii warri biyyatti masjida ijaaruu ture warri biyyatti waan guddoo dalagaa ture akka nuti dhaabatanii biyya ofii bakka ofii irraa ifaajee gaarii ifaajan ifaajatan dhungayanii ara nu gammachiisan isinillee ummanni bakka sanatti baatan ka arjoomtanillee kan arjoomin ammoo humna dadhabdanii yaadan jaalalaan bakka san nu jiraatanillee rabbi jaza khairisii yaadee dhuuf galatoomaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Ani guddoolee irra turu warra nu gumaachillee maqaa Oromoo gootota Oromootiin maqaa Oromootiin as keessatti argamne ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedhe jazaan keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jedhe ulfaadhaa galatoomaa maali Oromoon qaama tokkoon foon tokkoon
hiddi keenya tokko maqaa Oromootiin maqaa adda beektanii biyya teenyatti uummanni adda dararamaa jiru maqaa woobootiin galatoomaa isin jedha ulfaadhaa isin jedha sagalee dhaqaan jiru ammoo wooboon as keessa maqaa namni abbaan biyyaa woobu naa jiraadhaa ulfaadhaa isin illee as keessa jirtani qaama tokko lafa qabna qaama tokko illee qabna galatoomaa irraa bu'e isin galatoomfadhaa maqaa arsoo Nairobiitiin isin jedha akkasuma maqaa dubartoota Nairobiitiin walumaa galatti isin jedha shamarran ta'e namaraayyuu isin galatoomfadha warri dhiiraallee akkasuma warri hirmaattanii sagantaa kana nu bareechistanii asii nu geettan Ameerikaan Nairobiin Keenyaan Saudi Arabiyaan Kanaadaan South Afrikaan kunniin cuftin warri waliin hirmaattan galata guddaa qabdanii isin galatoomfadhaa galanni rabbi biraa isin haa ta'u isin jedha. Waan guddaa miti namni waa hedduu haasee jira namni waa nama xiqqoo tokko dabaluu barbaada. Uummanni keenya uummata bal'aadha. Uummata gaanfa Afrikaa kana uummata guddaa gaanfa Afrikaa jechuun danda'ama. Kun riyaalitii jiru jechuudha. Garuu immoo hojiidhaan yeroo kitaabolee qophaa'u yeroo fiilmii qophaa'u yeroo wanti guddina afaanii fi aadaa akkasumas seenaa keenya guddisuuf hojjetamu baanee akkanatti jalgamtaadhaan wal bira dhaabachuun kun baramee jechuudha. Wanti aadaa kun riikartii addaatii wanta baay'ee nama gammachiisu kitaabni kun qophii isaa irraa kaasee ispoonsoroonni dhuunfaadhaan jechuudha dhuunfaadhaan kitaaba maratta suuraa kaasanii sagantaa kana akkanatti bareechuudhaa kaasanii biyya keessaa fi biyya alaatii mallaqa isaaniitiin akkanatti barreessaa kana bira dhaabatan hedduu galatoomuu qabu seenaa keessatti illee wanta addaatiin kun akka biyyatti jiraaniin baay'ee dinqisiifadha.